Bajamtoota ilmaan Oromoo warra karaa Feesbuukii na cinaa jirtanii fi akkasumas warra viidiyoo tana daawwachuudhaaf carraa argattan hunduma keessan dhaamsa gabaabtuu haala yeroo wajjin wal qabattu isiniif dabarsuu barbaada. Dhaamsi kiyya maalii jidduu kana uftuulaan mootummaa wayyaanee warri TPLF hawaasa Oromoo irratti dhaadachuun isaanii ni beekama. Mootummaan TPLF hawaasa Oromoo irratti ifatti dhaadate haa ta'u malee kana dura shiraan uummata Oromoo waa hedduu gochaa turan jechuudha. Mootummaan TPLF karaa ergamtuu isaa OPDOtiin uummata Oromoo shira gurguddaa irratti dalagaa ture jira jechuudha. Kanaaf mootummaan TPLF shira dhoskaadhaan waggootii 24f uummata Oromoo irratti dalagaa bahe amma immoo ifatti tuffiidhaan tuffii uummata Oromoo irraa qaban irraa ka'uudhaan ummata Oromoo ifatti tuffatan jecha ifatti arrabsan jecha kuni labsii waraanaati ummata Oromoo irratti labsii gocha sanyii balleessu ummata Oromoo irratti ifatti labsanii jiru jechuudha. Obbo Tsahayyeen namichi Abba Tsahayyee jedhamu kun seeruma mootummaan TPLF mootummaa wayyaanee ifatti baafatte sana baafattee ittiin of bulchitu sana iyyuu cabsuudhaan ummata Oromoo fi mootummaa naannoo Oromiyaa jedhamtee kan jirtu OPDO aangoo ishee irraa mulquudhaan seera mootummaa biyyattii sanaa kan wayyaaneen baafattee ittiin biyya bulchitu sana iyyuu seeruma ofii baasan sana iyyuu burkuteessanii cabsanii uummata Oromoo irratti yakka raawwatanii jechuudha. Kuni maalirraan kan dhufe? Dadhabina qabsoo uummata Oromootii fi kufiitii jaarmiyaalee Oromoo irraa dhaaba Oromoo irraa kan dhufe jechuudha. Kanaaf ulmaan Oromoodhaa yeroo kanatti waliigallee diina keenya TPLF dura dhaabbachuun dirqama taheetii argamee jira jecha. Magaala Finfinnee maastar pilaaniin magaala Finfinnee beekaa qabeenya qofaa miti. Qabeenyummaatti magaalaan Finfinnee naannoon Finfinnee Oromiyaadha lafa Oromooti qabeenya uummata Oromooti. Garuu wanti kun gaafii qabeenyummaa qofa osoo hin taane gaafii eenyummaadhaan wal qabata. Gaafii eenyummaati jecha. Gaafii abbaa biyyummaati jecha. Gaafii abbaa biyyummaatiin wal qabata jecha. Kanaaf gaafa maastar pilaanii magaalaa Finfinnee qopheessan misoomaaf jedhaniitu sobaa turan. Misoomni hawaasni hin feene geggeeffamuu hin danda'u. Kuni misoomaaf osoo hin taane diinagdee TPLF isa guddicha kan karoora yeroo dheeraadhaaf uummata Oromoo naannoo sana jiru balleessuuf afaan Oromoo, eenyummaa Oromoo, aadaa Oromoo naannoo Finfinnee jiru sana dhabamsiisuuf Oromiyaa bakkeelee garagaraatti kukkutuudhaaf TPLF karoorfattee yeroo dheeraaf itti hojjechaa turte jechuudha. Gaafa uummanni Oromoo, hawaasni Oromoo shira TPLF kana irratti dammaqee dura dhaabbate TPLF uummata Oromoo sobanii nyaachuun akka hin danda'amne hubate jecha. Gaafa kana hubate uummata Oromoo gara sodaachisuutti deeme. Yeroo kanatti uummanni Oromoo harka wal qabatee bakka jiru walitti iyyatee shira TPLF kana dura dhaabbachuu qaba jechuudha. Waan tokko isinitti hima. Amma kan TPLF waan kana dubbate lafee gootota Oromootu iyyate jecha. Lafee gootota Oromootu iyyate. Kanaaf mootummaa TPLF dura hawaasni Oromoo akka hawaasaatti, dargaggoonni Oromoo akka dargaggootti, shamarran Oromoo akka shamarraniitti, maanguddoon Oromoo, hayyoonni Oromoo bakka jirruun harka wal qabannee biyya keenyaaf lubbuu keenya dabarsinee kennuudha qabna jechuudha. Kana yoon jedhu ijaaramuun barbaachisaadha. Nuti akka jaarmiyaa tokkummaa dargaggoota Oromootti ijaaramnee uummata Oromoo balaati mootummaa TPLF mootummaa wayyaanee jalaa baasuudhaaf fincila diddaa gabrummaa hawaasni Oromoo geggeessu qeerroon geggeessu cinaa dhaabbachuudhaaf of ijaarree of qopheessinee hawaasa Oromootti mul'achuu jalqabnee jirra jecha. Fincila diddaa gabrummaa hawaasni Oromoo godhu jaarmiyaan keenya jaarmiyaan tokkummaa dargaggoota Oromoo hawaasa Oromoo cinaa kan dhaabbatuu fi hawaasa Oromootiif lubbuu isaa dabarsee kan kennu ta'uu miseensa kutataa fi hooggansa cimaa kan qabnu ta'uu keenya asumaan isinii mirkaneessuu barbaada. Ilmaan Oromoo addunyaa irratti facaanee biyya baqattummaa keessa jirrus ta'e ilmaan Oromoo biyya keessatti jiru. Jaarmiyaan keenya jaarmiyaan tokkummaa dargaggoota Oromoo akka jaarmiyaatti ijaaramuudhaan hawaasni Oromoo akka hawaasaatti naannoo jirutti tokko ta'uudhaan harka wal qabachuudhaan shira diinaa dura akka dhaabbattan irra deddeebi'uudhaan dhaamsa isiniif dabarsina.
jaarmiyaan keenya jaarmiyaa dargaggoota Oromoo addunyaarra jiran hundumaaf banaa ta'e kan hawaasni kamiyyuu Oromoon kamiyyuu itti dhufee miseensa ta'ee jaarmiyaa keenya wajjin hojii jaarmiyaan keenya hojjetu fonqolcha diinaa gochuudhaaf deemnu kanarratti fincila diddaa gabrummaa gaggeessuuf deemnu kanatti jaarmiyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaan jaarmiyaa keenya akka deeggartan warroonni gara jaarmiyaa keenyaatti dhufuudhaaf haalli addaa isin dhoogu yoo jiraattan ilmaan Oromoodhaan bakka jirtanitti jaarmiyaa ijaarattanii wal ijaartanii dinagdee horattanii fincila diddaa gabrummaa qeerroon Oromoodhaa gaggeessuuf deemu akka deeggartan hayyoonni Oromoo akka hayyootaatti qabsaa'onni Oromoo akka qabsaa'otaatti hawaasni Oromoo akka hawaasaatti yeroo kana uummanni Oromoo dhaaba adda addaa dhaaba hedduu isan barbaachisu dhaabbileen jiru dhaabbileen ilmaan Oromoodhaa jaallatan dhaabbileen Oromoodhaa walitti dhufuudhaan tokko ta'uudhaan diina karaa filannootiin nurraa ka'uu hin dandeenye kana afaan qawweetiin ofirraa kaasuudhaaf akka sabaatti hidhannee tokko taanee yogguu itti ol kaanudha. Fedhiin jaarmiyaa keenyaas tokkummaa hawaasa Oromooti. Tokkummaa hawaasa Oromootiif dhaabbate. Kanaaf hawaasni Oromoodhaan tokko ta'uudha qaba. Yoo danda'an gara jaarmiyaa keenyaatti dhuftanii qeerroon Oromoo addunyaarra jirtan hundiyyuu akka nu wajjin hojjettan waamicha isiniif dhiyeessa maqaa kootii fi maqaa jaarmiyaa tokkummaa dargaggoota Oromootiin ni bilisoomna ni moona hin shakkinu duubatti hin deebinu shira TPLF dura dhaabbannee qabeenya keenyaa fi lubbuu keenya dabarsinee saba keenyaaf eenyummaa keenyaaf ni kennina. Tokkummaan dargaggoota Oromoo yoomiyyuu ni jiraata. Hawaasa Oromoo cinaa dhaabbata. Hawaasa Oromootiif hojjeta. Ilmaan Oromoo bakka hundatti yoo ijaaraman beekamtummaa ni kennaaf ni deeggara hamilee ta'aaf kan gara isaatti dhufanii ijaaramanis ni simata waliin hojjenna. Tokkummaan ummata Oromootiif ni bilisoomna galatooma.